miti. Balaan kakaase mucaasani. Mucaan sun ilma Oromooti dhiiga kenna. Iddoon dhaloota isaa hoo Wallo si galee miti. Wallaalaa ofii abbaan barsiifata. Maraataa ofii abbaan namarraa hidhata. Gaafa abbaan dadhabe gosti itti baya. Gaafa gosti dadhabe biyyi itti baya. Badii baalageen tokko balleesseefi bakka irraa ka'esan irraa gabbayanii ambayyo wallaalaa kenna waan kana dalage. Inni wallaalaa sunuu bar irra naatara ani isinitti uf kenne Oromoon nan gayina jedhee bar harka isinitti kenne sagalee isaa siibana jechuudha. Sagaleen na bira jira bar. Innummaa waan kana dalagee wanni kun itti dhagayamee uf kenne isinitti. Isinillee dhugaan garaa isin hin nyaatini. Isinillee bakka miidhamtantu jira. Kennallee bakka dhibbaan kumaatamaan miidhamee jira jechuudha. Kanaafi ijoollee mallayni bira jiru taa Yaman jirtullee dubbiseera. Ibrahim Wallo mucaa keessa sanittillee himeera. Atillee jaratti dabalami. Manguddoo beeytu qabbanooftu bilbilaan dubbisii boru har'a galgala sa'aatii lamatti koottu yeroo dubbannu saayidii qabannee gandaaf quuqamnee namuu ganda ofii hin jaalata. Oromoo hin jaalata. Uftaate dura Oromoo taata. Nama ganda ofii jaalatetu Oromoo jaalata. Dhuga si dhukkubsa. Dhukkubni akka Oromootti yoo sitti gale si dhukkubsa. Yoo akka gandaasittillee ganda kee keessa ta'e si dhukkubsa. Akka fooniittillee foon keessa hawwatee si dhukkubsa si galee. Haadhaaf abbaasan foonummatu dhukkubse. Dhugaa yoo dhibban jechuudha. Haati mucaatu mee hin boonne. Abbaan mucaatu mee hin boonne. Katuma mee hin booye. Hin gaggabde haati isaa. Kana laaluu qabdatti. Osoo mucaan tumame kun ka Walloo ta'e hoo ka 30 gaafate kun osoo ka Arsii ta'e hoo akki har'a dubbattu kana akki guyyaa san dubbattu tokkoo miti jechuudha. Karaa kanaan haa fudhannu ijoollee teessan yaada qabdutti warroota hooggantoota garee ta'anitti garee san keessanitti himi dubbiin akkasitti dubbattan kanaa miti. Ummanni dhugaa riyaalitii dubbachuu yoo ta'e mootu Oromoo kutaa 11 keessa wanni akka ummata Arsiitiif ummata Harargee isin jaalatu hin jiru. Sitti hima. Isin yoo feetan diinattillee ijoollee waan beene wajjin fudhachuu dandeettani. Wallaahi wanni Oromoon kutaa 11 isin jaalatti yookaan akka ummata Oromoo keessa Harargeetiif Arsiin isin jaalatu hin jiru. Sayyoota warri durallee afaaniin jedhaa ture ani mootu gargaarsa irratti hirmaadhee beekaa jechuudha. Si galee miti. Walumaan agarree baatii sadii dura jechuudha. Perumallayni sun haa ga'uu baatu yoo ga'uu baatellee an dhalataa Walloo tokkochaa nama miliyoona lakkaa harka kiyyatti itti kenna jechuudha. Hin duune as jira sheetichi kun Adaamaa jira. Isinii fiduu danda'a boru. Hin duune ka suuraan kiyyaaf suura ilmoo kiyyaa kennameefi ijoolleen teenna ka Arsii. Maal ani qaaman hin dhayne asii. Ani qaaman hin dhayne Walloo qaaman hin dhayne. Oy Ahmad. Ta Arsii hoolaa itti qalte ta Harargee re'ee itti qalte. Si galemi Oromoo kutaa 11 qabdi. Kutaan biraa kafe maa ittiin qalin? Maa achitti dhaqeetiniin mataa mallaqan hiriniif? Si galee miti. Gaafa barkeenna 100,000 50,000 Walloo kiyyanna Ramadaa jedhee gumaachuu ka biraa 5,000 fi 10,000 gumaachaa ture. Akkaataan nuti Walloo bira dhaabannuyyuu wal adda akka hangaasan baanu. Waan kana ilaalcha keessa galchaa ijoollee Walloo. Gaafa nam tokko sodaatee nam tokko deemuu dhabe masqala hidhadheen dhayne maalaan Arsii miti. Maanuma maan fuuta'in. Jaalalli nuti isinii qabnuu fi jaalalli Oromoon biraa isinii qabu tokko miti. Heydatti riyaalitiin lafa jiru hunduu walaatumu kamiidhame namni lama yoo Wallole bar kamiidhen mana yaalaa geessa. Ijoolleen teessan harkaan ijoollee Arsii miti. Mallaqa buusisiiftu kiisha seenta si galemi miliyeenan jechuudha. Kanaafi beellamni manguddootaa galgala yoo dandeette galgalatti ammaatillee ijoollee guguddoollee mariisisi hiriyoota kee Ibrahim ittillee dawwaleera warra Yamanillee dubbiseera abbaan aqallee as jala jira
sheekota manguddoo wajjin qabatan taararaa fidatee dhufa. Ofa akka saniiti nuti by the way baay'ee isin jaalanna. Wallaalaan ganda hunda jira. Omaa rakkoo miti kenna akkasumatti amana nuti. Wallaalaan ganda hunda jira kenna dhiiga kenna tokko karama kanaan haa hubannu yaaduma jedhu qaba. Carraan keeti Idris. Asirratti waa argame Ahmad Wallo fuula Rabbi Ahmad King Wallo fuula Rabbi duratti gartee ati duniyaa irratti arraami wajhi Rabbiitti si gaafadhan illee si kassasa. Namni ammoo mucaasan akkas mucaan as jira King Wallo jedhan qabadhaa gurbaa kan yoomillee seenan hin dagatu. Fuula Rabbi duratti dirree qiyaamatti gartee wal kassaf na gurbaa jala King isa ila kuna wala. King Ahmad kajusan mootummaa ilma Oromoo irratti argisiiftemi mujaadaa'ima irratti argisiiftemi wajhi Rabbiitti gartee guyyaa firdin murtii Rabbi irratti argattee duniyaa irratti illee argatuu baatte inshallah ila as jala jirta si ka goose waan kana as jala jira gurbaan sun King Ahmad kajusan wajhi Rabbi duratti gartee duniyaa nomaa miti abbaan saayee faalleen deemte laal warri agaazii qabu sun illee warri humna qabu sun illee Hitler faalleen deememi warri humna qabun de humnaan akkas goosiftemi ati mucaasan akkas goosiftemi yoo duniyaa irratti sirraa kafalamu baate wajhi Rabbi duratti sirraa kafalamu miskiina san inshallah iman hadasani iman Oromoo qati bochi Waalaikumsalam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yaaduma tokko ani waa'ee amma qarshii kanarratti yaada tokko akka nama dhuunfaattiin kennadha. Akka hawaasaatti osoo hin taane fakkii yookaan ilaalcha mataa kiyyaa waan kanarraa kennachuu barbaada. Wanni kun seera maleessa Oromoon Oromoo irraa maallaqa buufachuun haad maleedha. Walitti bu'an sirriidha. Namni gaafa walitti bu'e san dhaloonni ammaa kun gaanaman dhageenyu Rabbi irraa matan waa godhu. Walitti buunee namni wal qabee wal tumesi araarri sun bu'e. Haa ta'u malee inni maallaqa buufachuu sun sin qofa osoo hin taane nu biratti illee yakka hattuun ammoo gandan qabu. Namni tokko tokko durumayyuu raabshaa akkasii kanatti girrigirri walitti bu'iinsa rakkoo akkasii kanatti kana da'eeffateeti bu'aa jidduu buufataa ni beektan siniyyuuti. Garaan haadhaayyuu tokko miti jechuu kutaa namaa dhiisi. Kana waan ta'eef waan kana osoo gara kutaa dhiibuu dhabdanii bareedaa natti fakkaata. Yeroo hedduu argaan ture gara kutaa uummata Walloo gara uummataatti waan dhiibamaa jiruun argaa jira. Namni tokko namni lama uummata bakka bu'uu hin danda'u. Hoo dandahamaa taate adabbii argatuu qaban Walloorraayis Arsiirraayis osumee fi Hafarsoo baantu fi ijoollee abduu bilisummaa dhiyengaddaatti mucaa isaatiif dhaabbatuu turte qaanfattuu dhabe ijoollee risii akkana godha akkas godha jeegaa wanni jiru hedduun itti gaddeen ofii kiyya waan ati mucaa isaatiif godhatu tahuu turte an ofii finsi jala taa'ee arguu ture jechuudha. An ofii gaafsa nannarratti dhumi siifin gashallee jennaan didee Oromoo kutaa 11 malee barbaadu jeenu didee akkasitti sirbuu ture jechuudha. Uummanni kun adabbii argatuu qabaan jaa. Fehadina. Galatoomii ayyee toleeshi. Ayah kasi naga bula alkam magana masa simbira san ben nuti alkam. Simbira amma ganama. Ganama wala rajule simbira Afrika. Waytanu bari teki. Yo bilbili na dalagu dide. Yo ni turkin na dalagu dide. Yaada jiru gara keessatiin na ergaati waan gaafinatti dhiyaate asumani kanaati anam mallee taana nam mallee ka jedhuun ijoollee ta'arsiillee akkuma asliin jedhasa wallaa dhaabuun dandeenna. Wal beena jechuu keessi wanni dhaabuun danda'anu yoo dhaabata lammaa yoo dhageette dhaabaa waan takka dubbattu kanaati yaa jara kenna wanni kana marallee miira keessa nu seenseen dubbise akkuma reef aslii jedhisan haga isin jaalannuuf namni nama jaalatu tokko ammoo yoo miidhaa irraa arge nama laalessa marattuu rabbi haa qajeelchuu hin yaadatta mucaa waggaa tanaallee yatiima ka haadhan qabne akkasitti haqqisiisanii dhiiga afaanii naqanii waa hedduu madaa hedduu garaana bu'eesse. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ati goota keenya gammachiifte diina keenya diina nutti gammachiiftan ijoollee wallah. Obbo Naziir Nuura keef haala kee habiibi. Naziirin kun miira keessa galaa argatti galchuu sodaadha.
jirame gachi jedhaa ture amma urgaa bilisummaa kunfaanti osoo su'uudii kana jiru ijoolleen su'uudiitti wal fixxu taa'eetuma laalame nama guddaadha nama baay'ee beeyta yoo araarsuu dadhabde shortaa itti fiddee guursifteen galchitu ijoollee warra su'uudii keessaa biyya keessa irra bashu mamlaakatu sul arabiyyaa السلام عليكم أصلي. عليكم السلام حبيبي. وان غاري هجتي dhugaa jette amiira keessaan galaa waa amiira keessa nama galchuu baay'eetu jira. Ani kana homaa wanni jedhu hin jiru baay'ee keessa kiyyaan na dhukkubee osoo argadheetiin hin jedhee ani silaa anatu beekaa garuu wanni fagoo amma Ameerikaa taa'ee baay'ee sin dhageeffataa ture kararraan oofaa ture garuu ijoollee daa'ima akkasii san qabanii akkas godhuun gootummallee natti hin fakkaatu goonni hidhateeti wal waraanaa akka dhiiraatitti daa'ima waan nyaatu hin qabne miskiina miila duwwaa deemu qabanii akkas godhuun ani beeku seera biyya Middle kana ani kan hin jiraadhu biyya kana ilma namaa akkas godhuu dhiisi ilma namaa itti bu'uunu baay'ee rakkoodha irra ejjat irtaasumayyuu irra ejjatuun jechuudha garuu namni wanni qawweedhaan deemnuuf ka duraan sitti dhufee yoo gartee sin ajjeesa jedhee mataan itti galchita beeyta dura fuulduruma kanaan itti nayixa garuu ijoollee daa'ima qabanii akka waan goota matreesii fi crew misaayilaa fi jeetti waraana akka nama buuseetitti wanna jedhan kuni gootummaas natti hin fakkaatu ani ijoollee walloo adaamatti wal'aanaa ture gaafa biyya ture dhiyootana ranqa ramadaana keessatti jechuu hanqa ramadaanni ba'achin ture ani ilma arsiiti garuu I don't know baay'ee irra guddaani xiqqoo yoo sammuun namaa tunillee ni waa yaaduu hin dandeenye wanni akkasii taha baay'ee keessa na dhukkubse ani dhugaadha waan akkana yoon arge sibiilatti hin fiigaa garuu kuni waan baay'ee keessa kiyya na miidhe beeytaa hin dubbanne waan tokkos hin jenneen hin callisee garuu nagaha wayye ati jette san nagaha wayya walif fidi kuni gootummaa yoo wal waraanne hidhannee wal waraanna dirree lolaata irratti jechuudha hidhannee yoo wal waraanuu ta'e wal waraanna san akkasi malee dhiirti adda battlefield jetti faranjiin jechuudha dhiirti garuu daa'ima abanii miskiina mee haadha isaa san rabbii isin uume sodaadha viidiyoon sun Facebook kanarra deema TikTok kanarra deema ani haadha tiyyan jaaladha asliin hin beeka rabbi rahmata haa godhuu fi haadha ta'e haga jaalattu namni haadha hin jaalanne hin jiru ilma namaa ta'eeti arra ufurra dhaabii laali daa'ima san haati sun onneen isii dhaabbatti yoo wal waraatan hidhadhaati akka dhiiratti wal waraana sun gootummaa miti akka dhiiratti leenji'a wal leenjisaati battala ni jiraa miti akka dhiiratti wal waraana battle to battlefield garuu miskiina bishaan sanirraan deemee waan nyaatu hin qabne haati isaa rakkattuun sun mee rabbii jeeti wanni haadha isaa san bilbila isillee naa kenni asli sin amanaa rabbittiin sii kakadhaa please haadha san yoo boru sineega ana bira sa'a kana ta'a boru jechuun amma ana bira galgalaa jira haadha san jechuu haadha ani maallaqa qofaa miti isii jajjabeessee yaa haadhatiyya mucaa kee rabbiin baga lubbuu sii baase jedheeniin bilbilee dubbisaa akka haadhatiyyatti garaan kiyya na dhukkube wallahi na dhukkube beeta
abo osoo wal bira jiraanne abo ani harka qullalli namatti hin deemu nam jahan nama tokko qabanii wanni godhuun maal jechuu jiran nam jahan nama tokko kuni gootummaadha namni jaha ana na qabee waan fedhe na godhuu hin danda'u namni jaha garuu ana ibiddaan deemu ana qawween deemu haga rasaasa xiyyitii dhumattiin lafarraa isaan fixee du'a malee ani abadal abidiin waan akkasillee naman godhu kuni it is very shame ilmoon dhiiraa dirree qabsoo irratti wal lolti ani ijoollee walloo gootummaan hin beeka ijoollee arsiidhaa gootummaan nuti sanyiin leenjisoo diiga gootummaadhaan meeshaa Awurooppaatiin lolle kanas waan seenaan arra laayibrarii Ameerikaanotaa JFK jamaas New York California Washington DC keessa jira sirna kolonii dabre keessatti jechuudha garuu haasaa Shee'amiinis dhagahee haa galatoomanii arsiin dura akkanaa miti walloon dura akkanaa miti ka ammaatu akkanaa miti hooleyyii wanniin isiniin je'eef kana hooleyyiidha sun hooleyyii agasumaan jedha baay'ee garaan na dhukkube obboleessa kiyya baay'ee garaan na dhukkube